Yaalii yookaan kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'anii kan yeroo ammaa as Waashingtan DC'tti geggeeffamaa jiru ardittiin bifa waariinsa qabuun akka guddattuuf badhaatu kataasisan caasaalee hawaasa siivilii cimsuudhaan hoogganoota Afrikaa irratti investii gochuun cicha Yuunaayitid Isteetsi qabdu keessaa tokko ta'uu dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID beeksiseera. Jalqaba yaa'ii kanarratti haasaa kan dhageessisan keessaa bulchituu dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samantha Power turan. Mata dureelee adda addaa wabii nyaataa nageenya naannoo akkasumas imaammata mootummaa dabalatee qabxiilee adda addaa irratti dubbataniiru. Samantha Power dhiibbaa COVID-19f tattaaffii taasifame ilaalchisuun illee akkas jedhan. The walloping horrific effects of COVID in setting back progress toward the Sustainable Development Goals. We need to do better so that our surveillance capacity Bu'aasuu kanneessaa COVID gara galmoota misoomaa itti fufiinsa qabuutti tarkaanfachuu duubatti deebisuu keessatti nuti wayyaa'inaan hojjechuu qabna. Kanaaf dandeettiin hordoffii jiraachuu walumaa galatti cimaadha. Akka biyyoonni keessan hundi dandeettii laaboraatoorii qabaataniif. Naannoo baadiyyaa gadi fagoo irra caalaa keessatti illee weerara kana gara fuula duraatti akka hin hammaanne gochuudhaaf dafanii qorachuudhaaf bakki qorannoo yookaan laaboraatooriin tolfameera. Jijjiiramni qilleensaallee wabii nyaataa hammeessee jira. Wabiin nyaataa dhabamuun immoo finxaalessummaan akka hammaatu godhee jira jedhan. Bara 2010 kan eegale sagantaan kun qabeenyaa adda addaa daandiiwwan carraa jiranii dhiyeessuudhaan dargaggoonni walii isaanii tumsuu akka danda'an sagantaa dandeessisu of keessaa qaba. Kunis giddugala hooggansa naannoo kan RLC jedhamu sagantaa michummaa Maandeellaa kan Maandeellaa Fellowship jedhamuuf caasaa yaalii kan dargaggoota Afrikaa hoogganoota abdachiisoo ta'aniiti. Biyyooti Afrikaa uffee Saharaa gad jiran keessa kanneen jiran dhibbarraa harki 60 ka ta'an umuriin isaanii waggaa 35 gad ta'uu kan hubachiise USAID rakkooleen ardittii keessaa sabatiinsa dhabuu siyaasaa malaammaltummaa hokkara finxaaleeyyii dabalatee lakkoofsi dargaggootaa akkaan dabaluun hojii dhabinsa hammaachuuf sababaa ta'e jedhee jira. Hooggansa misoomsuuf carraa hirmaannaa hawaasaa cimsuun rakkoolee kana furuufillee ni gumaachaa jedhee jira. Karaa yaalii Ameerikaan dandeettii hooggansaa guddisuu abbootii qabeenyaa cimsuuf hoogganoota dargaggoota Afrikaa walitti fiduu gitoota isaanii kan Yuunaayitid Isteetsi keessaaf hoogganoota hojii uuman biroo waliin walitti fiduudhaan hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti investii gochaa jirti. Dargaggoonni egeree Afrikaa uumuu qofa osoo hin taane humna jijjiiramaa guddaa ardii kana irratti fiduuf dandeettii qabu jedha USAID. Yuunaayitid Isteetsi hojii abdachiisaa akkasii hojjechuu seettillee akka boontu dhaabbatichi beeksisee raawwii sagantaa Afrikaa keessatti hojjetamuufillee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif dhaabbata misooma Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjeta jedhee jira. USAID bulchiinsa sagantaalee wiirtuuwwan hooggansa naannoo kan yaalii ardii Afrikaa keessaa kanneen itti gaafatama qaban qaba. Ministeerri dhimma alaa waggaa waggaan kan geggeessamu yaa'ii michummaa Maandeellaafillee itti gaafatamummaa kan qabu ta'uu ibsee jira.